Gatiin bunaa meeqa? Warroonni maatii surprise godhan. Zayitiin litirri 5 meeqa? Akkasuma immoo daa'imni kiiloo meeqa? Daa'ima manaati moo daa'ima gabayaa keessaati? Gaafilee namoota hedduuti. Maaliif daa'ima nu dhoysiteen gatii isaa komii maamiltoota kiyyaati. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashamaa kafoonee Oromoo kiyya guutu jira jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodini daa'ima gatii isin dhoysuu fi miti dhoysellee waan tokkoon argadhu haati hin himinnaan jette garuu amma namni bitachuuf hedduutu jira. Gaafii na gaafataa jirtanii yoom deemtee bittaa ani isin barbaada jedhaa jirtanii akkaataa fi haala daa'imaallee hunda isaanii haasofna jirtanii warroonni amantii biraa qabdanillee akkasuma zayitiin abbaan litira 5 baay'ee dabalaa jira. Zayitiilee gosa hedduutu jira yookiin Afrikaa, Shariikaa akkasuma mootuyyuu zayitiin maqaalee hedduu ka qabutu jira. Baay'inaan ruuzni jira, harceen jira. Namoonni maatii isaanii surprise godhaa jiranillee akkasuma ni jiranii. Ammaa fi wanni ani isin jedhuu barbaadu daa'ima gaafa kaanii baadiyyaadha jechuu bakki ani deemee biti asii miti. Gara warra abbaa manaa kiyyaa jechuudha isiniif galee fagoodha asii miti. Walaakin jechuu daa'ima manarraa bahu gagaa gaagura keessaa baasanii akka qixxaa jiru kana manaan gallee jennaaniin akkas tahee anillee gaafadhe daa'imni hin jira jennaaniin bite amma iyyuu jechuu kiibxata dhufu bituu heda. Nama hedduutu yoom deemtaa kiiloon isaa meeqaa nuu bittaa natti mi warri jettanii fi kiibxata bituu hedaa isiniin jedha. Gatiin isaa kiiloon tokko 900. Kiiloon odoon tahini irreega nu hirree akkas tahee malee jumlaa bitta baadiyyaa miti irree makharajiin gurguranii naa hubadhaa. Garuu ka qixxaa kun makharajii waan hin seenneef baaldiin naqanii baaldiin jumlaa gurguranii aadaan jechuu gurgura aadaa ka ammayyaa kana odoon tahini deebifnee gallee yoo mazzannee jennu kiiloo deebi'aa rakkoon qabu achitti illee jechuudha. Kanaafi namoonni barbaadanii hisaaba kiiloon 900tiin isiniin jechuu barbaade. Itti aansuun ammoo tuyyuu dhadhaa nama na gaafataa jirtantu jira. Dhadhaalleen bakka qaba bakki inni bitanii amma hedduu widdiidha. Garuu dhadhaa manaa barbaadan taananiin isallee deemee bakka inni jiru baadiyyaa keessa dhaqee isiniif bitaa isiniin jedha. Warri dhadhaa maatii keessa ramadaanaaf marqaafis tahee qinceefis tahee barbaadanii yoo dhugaa rabbii barbaadan nam sadi qofa taatanii yoo dhuftan karaa bultiillee haa ta'u deemee isiniif bitaa. Kanaaf dhadhaalleen gatiin isaa widdiidha rakasni hin jiru. Kiiloon jechuudha bakka tokko tokkotti haga kumaatiin dhadhaa nasaa isinitti mara kiiloon odoon ta'in ammallee siniin ka aadaati. Siniin kiilootti yoo deebiftanii 800 900 siniin ka gurguranii kiiloo yoo deebisan ammoo xiqqaate ruubii ol kiiloo hir'ata jechuudha. Kanaaf hisaaba kiiloon akkasitti aadaatiin gatii himuun isaa hin ulfaata. Sinii galee yoo waan faayidaa qabu waan aadaa waan jechuun qulqullina qabu barbaada yoo jettani kiiloon birrii meeqattanii akka nama jechuun bakka waan akkasii hin beekne osoo wali aaruu baannee osoo komachuu baannee bareeda. Daa'ima qixxaa akka baasanii muramee jechuudha. Kabite tilmaaman akkanumatti jumlaasi gurguramee kun isaan hin beekan waan isin ajaa'ibarra. Kama hin safariin kana kiiloo 3 yoo jedhan daa'imni sun kiiloo 3. Siniin tun kiiloo hin geettu hagan hir'atti siin jedhanii dhadhaallee siniin sun kiiloon akkasuma taate. Dhadhaallee bitaa jira, zayitii namaa bitaa jira, barbaree bitaa jira, buna bitaa jira, barbaree daakkamtuu zaalaa bitaa jira. Garaagarummaan zaalaa fi daakkamtuullee hedduu guddaadha. 300tu jira, 350tu jira. Magaalaa gurguddaa isin himaan jiru ammallee bakka qulqullinaa isinitti himaa jira baadiyyaa keessa. Itti aansee ammoo daakkamtuu birrii meeqa 700 kiiloo tokkitti hin bitadhoo itti daakkamtuu 700 garuu ammoo tuyyuu zaalaa bitanii waan isiif barbaachisu bitanii akkasii surprise illee ta'u namallee gammachiisu meeshaa qofa osoo hin tahin nyaanni illee barbaachisaadha. Namni kenna jechuudha. Yeroo har'aa zayitii bitachuun hedduu ulfaatee jira. Dhugaa rabbii isinitti hima ani haga galee jedhe zayitii kanayyuu miti Omaar jedhaniini baay'ee bareedaadha nyaataa fi amma zayitiin tuni dawaara shamsi Omaar jettaniin biyya Arabaatitti suufii nuugii suufii miti nuugii zayitii nuugiiti baay'ee bareedduudha. Viitaamin A D akkasuma immoo tuyyuu baay'ee bakka jechuun albuuda filatamtuudha. Wanna ulfaatu qibaatii ulfaatuuf keessaa hin qabdu. Kanaaf isiin tunuyyuu 1,300 galtee jirti. Dhugaa rabbii dubbachuuf 1,300 ani haga dura jechuu
gisee lama bitee jira baay'ee itti fayyadamu waan ta'eef isiisaniin dhabee isiin sun yabbuudha 1,150 malleen bitee 1,200 malleen bitee amma isiin sun 1,400 galtee anuyyuu tana 1,300 bitadhee isiniin jedha bunni kiiloo 600 galee jira ramadaanni dhufaa jira akkasuma mootuyyuu sukkaari dura birrii 130 galee jira waan biraa osoo hin tahin nagaafataa jirta shunkurtiin akkas birrii 95 kiiloon wanni isin hubachuu qabdan wanni hundi wanni akka isin yaaddan sanitti bakka san jiraan jiru kanaafi ani har'a viidiyoo kana qabadhee ka dhufe kiibxata waan daa'ima bituu heduu fi namoonni yoom deemtaa daa'imni kiiloo meeqaan jira jettanii na gaafattan daa'ima manaati daa'ima manaa namni hin beekne hin jiru an daa'ima manaa hin taane maal gochuu viidiyoo irra fida jalqaba warri beeytan ni beeytanii garuu ani ijoolleen hundi isii ni beeytan jedheedha sababiin isaa yeroo baadiyaa jiru san yeroo xixiqqoo taanullee daa'ima jechuu maatiin keenya gaaguratta kallee maan taane ni baafatanii hatta yoo gaagurallee ofiin qabaanne firarraa ni argatanii ni beeytan jedhee yaada isinii galee kanaafi daa'ima natsaa jechuu qixxaa amma sa'aatii kana malee hin argamullee isinii galee namni maatiifis ta'e ofiifis shamarran keenya warri biyya arabaatii namni dhufaa jiru warri humni isin dadhabee lafti isinii martu duudi isin dhukkubu akkasuma mootuyyuu fuulli keessan isin waziin jechuun miidhagini fuula keessanii yookiin simboo isa afaan oromootiin jedhan sun isinirraa ka'e yookiin isinirraa bade kanumaaf yookiin afaan arabiitiin nadaara jedhan isinii galee maal dibadhaa miidhaginni kiyyaa narraa bade akkamitti ree warri jettan daa'ima kana bitadhaati nama as dhufu kadhadhaa achi isinii haa fidanii bitadhaa daa'ima natsaa kana walitti dhaabaa xiqqaate mee ganama maankaa tokko garaa qullaf fudhadhaa hedduu isin fayyadaa jabina qaama keessaniitiif fayyaaf dhukkuba onnee walumaa galatti qulqullina garaa dhiigaa mar'imaanii fi dhukkuba sombaa dhukkuba tiruu dhukkubolee osoo isin hin beekin infekshinii adda addaa kintaarotii akkasuma mootuyyuu kaansarii mar'imaanii fakkeenyaaf namoonni sagaaran isin goobii arabaatitti sagaran nama goguun baay'ee rakkoo hedduu nama saaxila inni sun ammoo infekshinii mar'imaanii adda addaa nama fidaa hin beeytanii namoonni hedduu beekuu baattanillee asumaan baradhaa anillee waa beekee odoo hin tahin waan xiqqoo jechuu doof kolchaasiniin jedha waan xiqqoo isii jechuu ufii kiyyallee arge akkasuma immoo hiriyoota jira firoottantu jira hedduu waan akkasiisan waan ta'eef daa'ima qajeelaa yeroo ammaa argachuun ulfaata hin beeytan jedhee yaada irratti tumamne kamanaa kanaayyuu naggaadee yoo bakka beeyte itti nama kaleessiftu ani haasa'ullee hin barbaadu irratti tumamne haga tahe isiniif qopheessuuf an uf qopheessee jira yeroo murtaahe malee hin argamu yeroon amma birraadha waan taheef jechuun xiqqoo bakka nagahaa yoo dhayxee jette ni argatta kanaaf namni amma bitachuu heddanii akkam isiniin jedhe jumlaa waan taheef waan barbaaddan maatii keessan sapiraayiz gochuu barbaadan koottaa lakkoofsa bilbilaa kiyya duwwaa 978 waatsaappii teelegiraamaan ajajachuu dandeettanii yeroo hedduu dhugaa qabdanii lakkoofsi kiyya isin diduu mala iskiriinii bilbilaa irra yoo kaa'u bakka 75 dhuma isaa san 78 godhe namni lakkoofsa viidiyoon waan laallamee viyuu qabuuf yookiin hawaasa hedduu bira ga'eef haqee sirreessuun natti ulfaate akkasuma dhiise lakkoofsicha kiyya sanillee sirreeffataa xumura isaa 75 lakkoofsa kiyya na dubbisuun dagatinaa isiniin jedha amma sammuutuyyuu itti aansee yeroo hedduu gaafii hedduu na gaafattan keessatti meeshaa yoo nuu bitte nuu geessitaa jettanii isiniif geessa bakka isin barbaaddan isiniif geessa akkaataa meeshaa ammuutuyyuu isinitti na gaafataa jirtanii karaalee hedduun gaafii naaf dhiyeessaa jirtanii gaafii keessan ammoo keessalleen haga danda'a isiniif deebisaa jira akkamitti sagantaan meeshaa itti nuuf qopheessitu naan jettanii na gaafattani meeshaa tartiibaan jechuu fakkeenyaaf irraa yoo namni tokko na ajajate harreen na ajajatee fi osoo hin tahin nama dura jalaa qabu daddafee haga danda'in jechuudha yeroo kee qusadhee xumure itti aansee nama kanallee itti aansa yoo ammoo meeshaa firnicheraa yookiin ammoo tuyyuu akka dulaabaa algaa tasriihaa majlisaa soofaa wantoota akkanaa kun guutuun firnichera jedhama walitti qabaadhaan meeshaa firnicheraa tahee akkasuma qabdii kennine haga inni dalagamu kama maamila biraa itti fufna booddee sana ammoo meeshaa xixiqqoo mana keessaa binnaa isiniin jedha
akkasuma immoo iyyuu meeshaaleen fakkeenya fodhaa akka masoobillee hedduu dabalaa jira dhugaa dubbachuu fi bakka jechuun yeroo isaatii miti yeroo kana amma yeroon qaboonni martuu irra caalaa hodhan ganna hodhamaa ni beeytan jedhee yaada yeroo namni dalagaa hin qabne yeroo san namni hawaasni hedduu tamaarillee yookiin barattoonni illee ni hodhiti amma ammootu barattoonnis barumsaa biiziidha namnis hojii qaba lafti birraan kun ammootu waqtii haamaa akkasuma yiiddaa jira midhaan alaa galchuu waan alaa hafee wantoota akkasii waan jiruufi baay'ee hin argamu waddadee jira isiniin jedha kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya meeshaalee hedduullee barbaadanii xiqqas barbaadanii akkaataa meeshaa itti ergu warri isin dhibee jedhe meeshaa baay'ee yoo ta'e kontiraata makiinaatiin meeshaa xiqqaa yoo ta'e maliktiileen isinii ergama maliktii jechuun makiinaa asii deemu fakkeenyaaf adaamaa yoo ta'e meeshaa xiqqoo isii yoo ta'e kennaa sarpiraayizii yoo ta'e achi gaafa xumuree jedhe asii dhaqee maallaqa kafalee warra shifeerota lakkoofsa kenne meeshicha kana adaamaa ergee achitti dhaqanii fudhatanii baay'ee xiqqaadha birrii meeshaa san qofa shifeerota kafalanii fi sanirraa kaafee ammoo tuyyuu maatii kiyya yookiin ofii kiyya meeshicha san akka kiyyaatti qabadhe akka nama imalaaf deemaa jiru itti kafalee isinii geessaa isiniin jedha yoo guddaa ta'e ammoo ni kontiraata haala kanaan kallattiin meeshaa ittiin geessullee kallattii sadii Oromoo kiyya guutuu isin jaaladha isin kabajaa viidiyoo kana hiriyoota keessanii sheer gochuun akka guyyaa lamaan sadii kana keessatti amma waan amma isinitti itti fayyadamanii fi maal jennaaniin yeroo kana booda tari'anis deemuun natti karaan dheeraa fagoo waan ta'eef hedduu deemsaaf namaan mijatu gabaabamatti dhugameertu isinitti hima hin deemu taa'ee na ajajattanillee warri dhimma barbaadan koottaa lakkoofsa bilbilaa irra deebi'eessinii hima duwwaa 578 15 72 waatsaappii iimoo telegiraamaan koottaa umurazaan nagaatti toraa bulaa fayyaan faaya.